Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa biraa shamaa harka fuunee jirra jirtootaniin jedha. Egaa kaadholiif viidiyoo haaraa walitti deebinee warroonni chaanaal kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatiitti dabalama. Warroonni immoo duraan afaanaa jirtan koomentii gaarii laayikii gaarii nakaa wal jirtan hundi keessanuu guddaa takka galatoomaa jirtan keessa rabbi bira isiniin jedha. Ammallee laayik sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaa koomentii gaarii naaf kaa'uudhaan jechuudha. Warroonni viidiyoo nyaataatti fufiinuu jedhu itti namootu abshiruu isiniin jedha inshaallah viidiyoo nyaataa akkuma itti fufetti jira. Egaa kaadhallee maal hojjechuu dhuftan seeniyat baxaaxis jedhama. Viidiyoon kiyya kanadha. Seeniyat baxaaxis bilbashamiil ka jedhamu jechuudha. Seeniyaa bashamiillaadhaan daakuurraa jechuudha. Daakuu fi aannan akkasuma foon wantoota hedduu kan waliin makee dalagee jedhu ta'a. Turtiin keessa nafaana ta'uu wagga dhuma viidiyoo kanaatitti nafaana turaa gara dalagaa. Egaa kaa hordoftoota kiyyaa akkuma isin argitan kanasitti dinnichaa affeelutti jira. Yeroo dinnichaan kun bilchaate maal dinnichaa kanarraa akka dalagu haga dhuma viidiyoo kanaatti yoo nafaana turtan ni argitan isiniin jedha. Dinnichaa hagam akka isin barbaachisu dinnichaa bishaanumaan affeeltanii jechuudha. Dursitanii chiikaatanii qunciftanii. Egaa kaa dinnichaa biyya keenyatti yeroo hedduu dinnichaanii seeniyaa dalaguun hin beekamu jechuudha. Namni seeniyaa dinnichaarraa dalagu garuu argeetiin hin beeku jiraates hin beeku dhiifama jechuudha. Fooniin jechuudha. Foonii ammasitti akkuma argitan shunkurtii foonii tamaatima daakamaa mi'eessituu isaa qimamii asii qopheeffadheetiin jira jechuudha. Kana fakkaataa akka isinitti abdii qaba. Anuma faana tura. Hayya asitti distii qopheeffadheetiin jira. Isinis waan isin mijaa'u garuu wanti kun distillee miti. Distimatti dhiyaataa saajii jedhama jechuudha. Shunkurtii kana bilcheessuudhaaf zayitii fayyadama. Hayya shunkurtii akkasiin fortee ammallee irraa buqqiftanii waliin dhooftan jechuudha. Kana fakkaataa shunkurtiin bilchaachuu jirti. Ittuma fuftanii foon itti dabaltan jechuudha. Kana fakkaataa foon illee malkii jijjiiratee jira. Amma immoo mi'eessituutti dabaltan jechuudha qimamii. Maashaallah yeroo nyaatamu iddoo mi'aaya baay'ee namatti tola. Tamaatimatti dabaltan jechuudha. Tamaatima daakamaa sanii. Tamaatimii kana yeroo hedduu yoon tamaatimiin wanti daaktanii maashinii isin biratti hin argamne tamaatimii affeelaatii quncisaa kanatti hafaa jechuudha. Baay'ee tokko yooma san bakka akkuma salsaa isinii taate jechuudha. Yookiin immoo akkuma waan daaktaniitti isin fayyaduu dandeetti. Bakkee maashinii argamne jechuudha. Waa maashaallah kana fakkaataa bifa kanaan bilchaachuu jira. Bishaan illee itti dabalatan jechuudha. Amma immoo qullubbii itti dabaltanii dhumarratti
asitti ammoo bishamilla isinii jedhe san dalaguuf deema. Zibdaa walakkaa zibdaa fayyadame jechuudha. Kun ammoo dhadhaa jechuudha. Dhadhaa biyyaan jiru kanaati. Zayitii illee itti dabaltan jechuudha. Maaliifi harcee bilcheessuuf deema jechuudha. Maankaa 3 asitti zibdaa kanaa jedhee aanan jedhe jechuudha walitti. Zayitii illee itti dabaltan jechuudha. Kun ammoo harcee maankaa 2 jechuudha daakuu. Taqama diite jechuudha. Bifa kanaan daftanii waliin dhoftan akka gaaggulaan godhannetti. Akkasiin jalaan buruun kanneen jechuudha. Afaan biraa ka beekuuni. Amma immoo aanan bilcheessitan jechuudha. Aanan daffaa itti naqxan jechuudha. Akkana sibiila kanaan illee waliin dha'uu dandeettanii akkasiin jalaa hin buruun kanneen yookiin hin gaaggulanne jechuudha. Kana fakkaataa kunoo salsaa godheetiin jira amma jechuudha. Maashaallah hedduu takka namatti tola jechuudha. Akka bilchaatu dhiiftan jechuudha. Soogiddeetti dabaltanii joos taxxiibii yoo jiraate itti dabalachuu hin dandeettanii. Warroonni joos taxxiibii fayyadamuu jaalattan baay'ee mi'eessa. Garuu mana biratti argamu jechuudha. Silaa firee isaa isinitti argisiisa. Inni yoo nyaata xiqqeessanii keessa buusan hin mi'eessa, yoo itti guddisan ammoo ni nadheessa jechuudha. Kana fakkaataa dinnichaa achi bilchaate san affeelee quuncisee jira. Kunoo bifa kanaanii affeelee quuncisee akkasuma caccabseetiin hin jira jechuudha. Kunoo kana fakkaataa bifa kanaan butute. Asii ammoo seeniyaa qopheeffadheetiin hin jira. Maaliif seeniyaa dalaguu deema waan ta'eef seeniyaa haala kanaan diriirsitan jechuudha. Kana fakkaata. Akkana yoo ilaalan dhugaa namatti fakkaatu, garuu yeroo nyaata hedduu namatti tola jechuudha. Jireenya biyya keenyaallee rabbiin nuuf haa jijjiiru. Waan tokko barannee waan tokko dalagachuun barbaachisaadha. Maaliif wannoonni kunni hundinuu ni argaman jechuudha biyya keenyatti. Amma immoo foon bilcheessitan isa irra naqxanii jechuudha. Foon jidduu keessa galchitan jechuudha bifa kanaani. Kana fakkaataa haala kanaa itti xumuree jira maashaallah. Amma immoo soosii itti dalagisan jechuudha. Yookiin basanillaa itti naqannaachu haala kanaan gubbaa isaa babbaasanii ana miqilfaan itti naqaaraa. Isin ammoo ol fuutaniillee yeroo takkatti buusuu dandeettan akkuma isinitti tole jechuudha. Akkuma haalli dalagaa isinii mijatutti haala kanaan haga waliin geettanitti ittuma buuftanii jechuudha. Waaw maashaallah kana fakkaataa bifa kanaa itti fixee jira. Gubbaa isaa irratti jibna mozzarellaa gootanii jibnat foormuuj jedhanii bakka tokko tokkotti jibna mozzarellaa itti gootanii jechuudha. Mozzarellaa achi kaatanii foronii keessa galchitanii jechuudha. Foronii keessa darajaa 180 jechuudha. Foroniin ani fayyadamu mee walumaan ilaala waan inni fakkaatu. Waaw maashaallah bifa kanaan bilchaatee xumurameetiin jira. Isinis akka akkana dalagdan abdii qaba. Yaada keessan koomentii jalatti qooduu hin dagatinaa. Seeniyaa nadhaa kana fakkaata. Hayyee nyaanni guyyaa har'aa kana fakkaata. Akka isinitti tolu abdii qaba. Nabiyyi keenya irra salawaata buusuu hin dagatinaa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Dhumarratti akkamitti akka dhiyeessu isinitti agarsiisa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura. Waaw maashaallah kun dhumarratti illee kana fakkaata. Bifa kanaan dhiyeeffannee isinis akka akkana dhiyeeffattan abdii isinirraa qaba.